diimaan boba'eera taanaan asirratti deebitanii sirreessuu qabdu jechuudha. Otoo liist gootanii irra fudhatamaadha. Copyright sun waan sinirra jiruudhaaf thumbnail jechuun fuulduratti daawwattoota kan hawwatuu fi daawwattootatti kan mul'atu jechuudha. YouTube Studio kan jedhu kana banna jechuudha. Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii kiyya. Viidiyoo kana keessatti akkaataatti YouTube irratti viidiyoo upload goon waliin ilaalla. Egaan viidiyoo YouTube irratti upload gochuu qofa osoo hin taane adeemsa deemuu qabu deemee viidiyoon akkaataatti YouTube'n barbaadu irratti fe'amuu baate jennaan viidiyoon kun gatii qabaachuu dhiisuu danda'a, galii barbaachises illee argachiisuu dhiisuu danda'a waan ta'eedhaaf walumaan akkaataatti tokko qabee haga dhumaatti viidiyoon upload godhamuu danda'u YouTube irratti waliin ilaallaan wajjin tura. Chaanaalii kana subscribe gochuudhaan viidiyoo like share gochuudhaan hanga dhumaatti waliin tura. Afeerraa keenya gara viidiyootti deemuun duratti jalqaba irratti wanti nu qopheeffachuu qabnu faayilii kan keenya faayilii qindaa'e viidiyoo qindaa'e lafa kaa'annee YouTube thumbnail illee kan jalqaba thumbnail jechuun fuulduratti daawwattoota kan hawwatuu fi daawwattootatti kan mul'atu jechuudha. Isa qopheeffannee lafa kaa'achuu qabna. Ittaansanii illee metadaataa yookaan immoo descriptionii taayitilii yookaan mata duree fi taagiiwwan adda addaa kana of dura yookaan immoo fuulduratti qopheeffannee kaa'achuu qabna draaftii isaa jechuudha. Eegasii booda gara akkaawuntii YouTube deemnee mallattoo piroofaayilii irratti kiliik erga goonee booda kaataagooraayiz godhee kaa'u yoo barbaadan asitti pileeylistii qopheessituuf jechuudha. YouTube Studio erga bannee booda gubbaa irratti gara mirgaatiin create kan jedhu kana argina. Create kana irratti yeroo kiliik goonu upload video kan jedhu kan nu dhufu kana irratti kiliik goona jechuudha. Ergasii booda mallattoon kun erga nu dhufee booda select your file kan jedhu kana irratti kiliik yoo goonu bakka faayilii keenya jiru sana deemee kompiitara irraa akka inni ol nuuf fiduu nuuf godha. Kanarraa bakka faayilii kan koo jiru deemeen viidiyoo kan koo barbaachisaa deemaa jechuudha. Erga faayilii irraa viidiyoo kan koo filadhee upload godhaa jira jechuudha. Viidiyoo haganni upload godhee xumurutti immoo karaa biraatiin mata duree viidiyoo kanaa kan duraan qopheeffannee lafa keenye barreessina jechuudha. Taayitilii yookaan mata dureen viidiyoo tokko gabaabaa fi salphaadhumatti kan dubbifamee daawwattoota simatu ta'uu qaba. Egaa taayitilii barreessineetiin booda diskiripshinii qopheeffannee lafa keenye sana barreessina jechuudha. Yookaan immoo koppii peesti goona bakka qabaanne sanarra. Taayitilii fi diskiripshinii waan adda addaa kana kanatti akka taagiiffana AI gargaaramanii qopheessuun hin danda'ama. Thumbnailii kan keenya immoo upload file kan jedhu kun yookaan bakka kompiitaraatti qopheeffattee dursitee kan kaa'atte yoo ta'e yookaan immoo select from video kan jedhu kun immoo viidiyoodhuma amma ol feene kanarraa akka inni kutee nu ofiisaatiif nu qopheessu taasisa jechuudha. Kanaafuu an jalqabuma qopheeffadhe waan hin qabuudhaaf bakka thumbnailiin jiru deemee itti fe'adha jechuudha. Thumbnailiin kan koo upload godhee ol baaseera. Descriptionii barreessineerra. Playlistii kan ammoo yoo fakkeenyaaf akka viidiyoo tiitoriyaalii ta'e viidiyoo walitti fufiinsaan jiraatu yoo ta'e fakkeenyaaf akka inni kaataagooraayiz godhee kaa'u yoo barbaadan asitti pileeylistii qopheessituuf jechuudha. Pileeylistii kan jiraanne create playlist jechuudhaan new playlist akka pileeylistii keessan fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti YouTube tips jedhee create goone jechuudha. YouTube tips ittaansuudhaan viidiyoon kun daa'imaaf immoo nama guddaa qophaa'e daa'ima qofaa qophaa'e kan jedhu kanarratti akka inni daa'imaaf hin taane hundumaaf akka ta'e irratti kanarratti kiliik goona. Age restrictionii kan biraa hin qabu. Show more kan jedhu kana keessa galle. Paid promotion kan jedhu kana yoo viidiyoo kana keessatti yookaan immoo viidiyoo keessan keessatti wanti sinii kafalame yookaan immoo promotionii yookaan immoo advertising beeksisa adda addaa kan hojjettu jiraatan kan irratti kiliik kan gootan kanaan ala immoo kun yoo hin jirre dhiiftanii kan bira darbitan ta'a. AI use viidiyoo keessan kana keessatti kan fayyadamtanii AI dhaan hojjettan yoo ta'e yookaan immoo bakka adda addaa irratti editingiidhaanis haa ta'u waan adda addaa irratti AI fayyadamtanii yoo ta'e kana yes jettuuniin. Viidiyoo kan koo keessatti AI waan hin fayyadamneef noon jedhaani. Chaaptar immoo viidiyoo dheeraa yoo ta'e chaaptaraan kan keessan yoo ta'udha. Taagii qopheeffattanii duraan keeyattan koppii godhattanii fidanii asirra keessu jechuudha. Taagii kan kanaan fidee kan duraa qopheeffadhetti godheera. Language and caption certification kan jedhu kun viidiyoo afaan isin ittiin qopheessan viidiyoo languagein afaan ittiin qopheessan aangoo viidiyoon afaan oromoffaatiin qopheessa waan ta'eef afaan oromiffaa Oromoo kan jedhu kanarratti kiliik gootu yoo afaan oromoffaatiin qopheessitan ta'e afaan barbaaddan yoo ta'e hin argattu. Caption yoo qabaatedha. Caption certification kan qopheeffattan yoo hin qabaanne immoo dhiisuu dandeessu. Recording date and location kun barbaachisaas waan ta'aniidhaaf irra darbuu dandeessu. License standard YouTube license kan jedhu irra keessanii dhiistu. By default innis iyyuu akkasuma irratti jira waan ta'eef dhiiftanii bira dabarfattu. Kun immoo short mixing kun namoonni biraa itti fayyadaman viidiyoo keessan firuma harkaan hin tuqin immoo irraa xixiqqoosanii kukkutanii itti fayyadaman
kan jedhu asirratti murtee keessanii garuu kan irra filatamaan namoonni kukkutanii itti fayyadamanus rakkoon qabu waan ta'eedhaaf muluu hagam fayyadamnetti guutummaa guututti hagam fayyadamnetti kana jalqabaa kana filachuu keessatti barbaachisaadha. Kaataagorii viidiyoo keessanii asitti maal irratti barumsa irratti hojjetaa jirtu moo teekinooloojiidha moo maal irratti akka hojjetaa jirtan kaataagorii yookaan niichii keessan asirratti filattu jechuudha. Saayinsii and teekinooloojii kan koonitiin viidiyoo kan kootii yookaan chaanaalii kan kootii kana waan ta'eedhaaf kana filadheera. Komentiin kun asirratti yookaan komentii barbaachisummaa komentii jiraachuuf dhiisuu isaa irratti akkaataa fedhii keessaniitiin guuttattu jechuudha. Asitti komentiin barbaadan taanaan komentiin asitti off gochuu dandeessu jechuudha. Garuu immoo komentiin waliif qabu barbaachisaadha waan ta'eedhaaf akkuma inni jirutti bira dabarfattu. Namni illee komentiin gochuu danda'u nama akkamiiti kan jedhu warra sabiskiraayib godhanii yookaan immoo miseensa ta'an qofadhamu jedha. Nama hunda kan jedhu kanatti irra filatamaadha waan ta'eef nama hunda anyone kan jedhu irratti filadha. Eegasii booda next jechuudhaan diteelii kana xumurree booda gara viidiyoo elementiitti nu fudhate. Viidiyoo elementii keessa erga seenne booda add an end screen kan jedhu kanarratti viidiyoo keessan kan kanaan dura hojjettan itti fufee akka inni ilaalamu yoo barbaadan kanarratti viidiyoo jalqabaa sana jechuudha. Kiliik gootanii asirratti dabaluu dandeessu jechuudha. Kaardiin kun immoo utuma viidiyoon kun ilaalamu yookaan immoo walakkaadhuma irratti viidiyoon kan keessan keessaa filatee kan barbaachisaa yookaan immoo sirriitti daawwattootni daawwachuu qabu kan jettan viidiyoo kana irratti dabaltuu irra keessoo irratti xiqqeessee viidiyoo keessan irratti walakkaadhaan gidduudhaan boppaatti godhee agarsiisa jechuudha. Kana ammaaf aan dhiisee bira dabarfadhaa jira. Taansee gara cheek jedhutti dabarfachuudhaaf next jennaani. Iddoo kanarratti yuutuubiin automaatikaalii ofiisaatiif skaan godheetiyyuu viidiyoo keessan irratti sagalee fayyadamtanis haa ta'u wanta adda addaa viidiyoos haa ta'u koopiraayitii qaba waan jedhu cheek godha. Baagiraawundi muuziqii keessan illee cheek godha. Diimaan boba'eera taanaan asirratti deebitanii sirreessuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf raayitiin magariisaa kun diimaadha taanaan koopiraayitii sun waan sinirra jiruudhaaf deebi'aa rakkoonni ditekti godhe sana sirreessaa jechuudha. Achi deebitanii sirreessuudha jechuudha viidiyoo keessan irratti hanqoo kun waan rakkoo hin qabneef magariisa na godheera waan ta'eef daayirektii gara itti aanutti hin darba jechuudha. Inni kun isa dhumaati viizibiliitiidha. Viizibiliitii jechuun ammuma kana gadhiistu moo eenyu ilaaluu akka qabu murtee kanarratti murteessitanu jechuudha. Garuu jalqaba irratti otoo aanliisti gootanii irra fudhatamaadha maaliif sa'a muraasa ho'iitiif aanliisti gootanii viidiyoo keessan yuutuubiin algooriizimii yuutuubii keessa deemee ilaalee namoota ilaaluu kamta akka ilaaluu qabanuuf akka inni qopheessutti aanliisti gootanii otoo keessanii irra gaariidhaas irra filatamaadhas. Piraayiveet yoo gootan piraayiveet of qofaaf isinitti qofa mul'ata nama biraa eenyuyyuu ilaaluu hin danda'u. Aanliisti taanaan immoo isinii fi nama liinkii viidiyoo keessanii qabu qofatu arguu danda'a. Sarchi godhamee illee mul'achuu hin danda'u. Saawwiliif goonnaan eenyuyyuu abbaan barbaade ilaaluu danda'a jechuudha. Kan irra filatamaan garuu aanliisti gootanii sa'aatii muraasa booda yookaan immoo walakkaa guyyaa isaa ta'u guyyaa tokkoof gootanii kana booda akka inni ofii isaatiif paablik ta'u yookaan immoo iskeejuulis kaa'uu dandeessu jechuudha. Kanaafuu jennaan amma aanliisti godheera. Achi booda aanliistii irra tuunni jiru waan barbaadan waan dogongora irratti mul'ate illee keessa deebitaniitu edit gochuu kan dandeessanu carraasiniif filata waan ta'eedhaaf jalqaba irratti paablik gochuun waan filatamaa yookaan immoo waan itti jajjabeeffamu miti jechuudha. Yookaan iskeejul gochuu dandeessu akkasitti yookaan immoo iskeejul utuu hin godhin aanliisti qofa gootanii sa'aatii muraasa booda yookaan immoo guyyaa tokko booda deebitanii ofii keessanii paablikii gochuu dandeessu. Iskeejulii kan guuteera sa'aatiin irratti ofii isaatii paablik ta'uu danda'u. Liinkii viidiyoo kana koppii godhachuu dandeessu. Jalqabaa qabee hanga dhumaatti viidiyoo yuutuubii irratti ol baasuun piroosesiin isaa yookaan immoo steeppiin isaa kanuma fakkaata. Waan hanga dhumaatti na waliin turtaniif galatoomaa. Chaanaalii kana sabskiraayib gochuu hin dagatina. Viidiyoo illee laayik sheer gochuudhaan namoota biraa waliin gahaa. Galatoomaa hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagaa keessaniin tura. Isin jaalladhaa galatoomaa kabajama.